guys, jirtu Oromoo koo qaalii bakki jirteetti nagaa rabbii isin biraa jiraatuun isiniin jedha. Akkam jirtu nagaadhaayi fayyaadhaayi. Ana alhamdulillah rabbil alamin nagaa kooti fayyaa kooti jira. Akkasigaa amma erga biyya galle baatii 3 har'a jechuudha. Harri Jumaadhaa miti. Daga guyyaa Jumaatiin isin ga'e warri amantaa musliimaa hundi keessanuu. Najaat maal hojjetti yoo jettan har'a horiin eegaa jira. Har'a hiree horii eeguu ni beekta yoo ta'e kunoo maatiin achi bira jira bootaa fardi jiru tokko yoo argitani. Achi biraa beeqilaa cabsaa jiru. Ani immoo horiin eegaa jira. Kun qotiisa jira jechuudha. Sanaaf biizii taane asuma ammaaf viidiyoo waraabbanne yeroo kanatti fayyadamee jire. Viidiyoo waraabbachuuf dhufe jechuudha. Amma dhumaatiitti na wajjiniin ta'an alaaladha. Jiruun biyyaa baay'ee ulfaatti garuu alhamdulillah fayyaa qabaatanii alagaa kaddamuu sanarra maatii ofii kaddamuun hedduu gaariidha. Ijoollee garee guddina Oromoo hunda keessanuu baay'een isin galateeffadhaa. Warri nafaanaa dhaabbachaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Akkasigaa nu laalaa har'a Najaat yoo ta'e cuma yoo dhaabbattu argitanii beektanii har'a na laalaa shakkaatti. Gizee akkanaa koottati maatii keessan gargaara. Amma maatiin hedduu rakkatu jechuudha wallaahi. Kun barumsa deemaa, kun immoo qonna deemaa. Qonna yoo jedhan asii gadi yoo lafti mul'atu dhumarra isiniif waraabee isinitti argisiisa. Achi bira ni qotamaa, kootichi ni haramamaa. Amma xiqqoo haramaan irree darbee jira. Gaarri immoo beeqilatu cabaa waan akkasiitii baay'ee ulfaata jechuudha. Akkana fakkaatti Najaat. Har'a viidiyoodhaaf ba'ee jira. Alhamdulillah. Akkasigaa yoo rabbiin naa mijeechee karaa magaalaa deebi'e immoo waan bareedan isin hojjedha. Tole maaliif jennaan namni bakka ka'ee hin beekne bakka ga'urree hin beekuu jedhan. Maaliif maatii ofii gargaaruun maatii ofii waliin dhaabbachuun hedduu takka gaariidha waan ta'eef waan illee sanuma wararsiifadhe maatii kiyya biratti hafe jechuudha. Erga Saudiin adda baanee baatii 3 guunne har'a yaadannoodha tole akkas isiniin jedha. Jiruun biyyaa nama gurraachichiti malee homaa nama hin gootu. Koottaa sodaatinaati baay'ee gaariidha isiniin jedha. Waan qabdan immoo achitti walitti qabadhaadha of jalaan balleechinaadha. Gorsa kiyyaga na ilaala. Amma Saudii galanii loowwan tiksuu jechuun maal jechuudha? Sabboontu faana waama.
Kabada yo nan kaya ni nan ko sakai. Ha bere. Migira fa guru bektu warri migira guru bekta. Ana kana migira jedhan warri hodhaa hodhine ogummaa hodhaa hin jiru. Migira faatu jira jechuudha. Sabboontumaaf Faatumaa naa waamaa bes. Faatumaa jedhimee biree. Bireen achi keessa jira. Achi kara sangolba keessa jira. Horiin akka midhaan hin nyaanne. Daarii qamadiitu irra tiksina waan ta'eefuu jechuudha. Golba san keessa jira. Maatiin immoo bakka fardi jiru sana kunoo achi bira argitanii bootaa fardi jiru sana mul'atu. Faatumaa siin jedha Faatumaa. Oh siin jetti biree. Faatumaa akkam jirtaadha bireen? Sabboontuu biree. Sabboontuu naguma. Ammas nama biraa eenyu beekta ammas? Abbaa ta'e barbaadaa jira. Haa? Dhufee nagumaa jedhuuyi. Naa biree too dhuftee nagumaan jedhee horiin qamadii nyaata. Horiin qamadii nyaataa dhuftee nagumaan jedhini achuma taa'i malee. Achuma taa'i. Haa achuma nagumaa jedhin kaasii dhaga'uun. Achuma nagumaa jedhin. Haa? Achuma dhaabbadhu ta'e nagumaa sabboontuu jedhe. Akkana ka. Akkana qilleessa laalaa wayyuu. Mee warri jiruu biyyaati moo jiruu biyya hambaasantu caalaa naan jettan naaf barreessa. Ani garuu tanumatu caalaa jedhee jira. Tanumatu caalaa. Maalidhaa kun bortaa firaazarii ta'uu uffadhaa jira. Ani kanumatu caalaa kanuma wayyaa jedhee jiraani jechuudha. Hedduu naaf mijatee jira. Kanaafuu isinoo maal jettu? Komantii irratti naa barreessaa. Please viidiyoo koo naaf laalaa share naaf godha. Akkasi isiniin jedha. Nagaa fayyaa nuuf taa'adha. Bakka jirteetti nagaan Rabbi isin biraa jiraatu. Isiniin jedha uummata qashtii kiyyaa. Akkasii haa itti dhaqxe deebii gadi. Horiin jabbileen akka qamadii nyaanne biree.